Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Visionary Generation Tube. Kun qophii addaa dhimma barnootaa irratti isiniif qabadhee dhiyaadheedha. Qophiin keenya har'aa waa'ee Parents Counseling waan jedhu irratti waa'ee maatiin barattootaa maal gochuu qabu waan jedhu gorsa kennuudhaaf qophii addaa tokko qabadhee dhufeetiin jira. Qophiin kun yeroo yerootti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Amma kallattii dhumaanii gara qophii keenyaatti seennaa. Qophii keenya kana ana cirratti namni biraan illee kan dhimma kana irratti gorsa maatiidhaaf kennuun jiraata jechuudha. So amma kallattii maan gara qophii kootti seenuudhaaf gahee maatiin barachuu daa'imaa keessatti qaban maalidha kan jedhudha jechuudha. Manni barumsaa, maatiin, hawaasni naannoo barachuu daa'imaa keessatti gahee guddaa qabu. Gahee isaan qabanii kan ammoo walii qooduudhaan yoo waliin hirmaatame qulqullinni barnootaa jedhamu, rakkinni barnoota keessa jira jedhamu furamuu danda'a jechuudha. Wanti guddaan rakkinni biyya keenyatti ta'e tokko inni tokko quba isa kaanitti qabudha. Rakkina biyya keenyaa keessaa barnoota keenya kan balleesse kaarikulamii akkasiitu akkas ta'e, barnoota akkasiitu akkas ta'e, mootummaatu akkas godhe, barsiisaatu akkas godhe, mana barumsaatu baqaa hin babbade akkas ta'e waan jedhu jira. Karaa hundumaa kan sheer godhatu rakkina isaa qaama hundumaadha. Mootummaan akka mootummaatti rakkoo qaba. Dhaabbanni barnootaa akka dhaabbata barnootaatti rakkoo hin qabaata. Maatiin immoo akka maatiitti rakkoo guddaa qabaata jechuudha. Kanaaf isin maatiin maal gochuu qabdu waan jedhu irratti xiyyeeffannee kan wajjin haasofnu ta'a jechuudha. Haa ta'u malee akkaataan maatiin daa'ima itti kunuunsan, akkaataan itti daa'ima isaanii mana barumsaatti erganii garaagarummaan qabaata. Garaagarummaa haa qabaatu iyyuu malee immoo maaltu ta'uu qaba tokko gochuudhaaf yookiin qulqullina barnootaa keenya eeguudhaaf ammas yuunifoormaa ta'uu jechuu miti. Sababiin isaas jireenyi maatii isa tokko gargariidhaan ni beekamaadha. Garuu waa'ee jireenyaa hin taane waa'ee barnootaa isaa jirra waan ta'eef daa'imni keenya iddoo guddaa akka isheen geessu hawwii hunduma keenyaati, nama guddaa akka isheen taatu hawwii hunduma keenyaati. Garuu sana gochuudhaaf gahee nurraa ba'uu qabnu akka maatiitti ni jiraatu jechuudha. Mee gaheewwan ijoo gurguddaa lama laalla. Isaanis mana hanga mana barumsaatti fi mana barumsaa hanga manaatti waan jennu laalla. Mana hanga mana barumsaatti kan jennu daa'imman keenya utuu mana barumsaa hin gashin dura mana yeroo nu wajjin turan maatiin maal gochuu qabu jedhudha jechuudha. Innis maatiin daa'ima utuu mana barumsaa hin gashin dura wanta inni gochuu qabu keessaa daa'imni isaa akka waa'ee barnootaa yaaddu, akka isheen barnoota jaallattu, faayidaa barnootaa kana barsiisuudha jechuudha kan nuyi qabnu jechuu barbaadeen. Yeroo mana jiranii amalaa fi naamusa gaarii barsiisuu qabna daa'imman keenya. Daa'imman keenya manatti nuti waan nuyi itti agarsiisnu, waan nuyi itti gooru gaariidha taanaan daa'imman keenya illee gaarii gochuu shaakalu jechuudha. Mana barumsaa gaafa dhaqan illee maal gochuu akka qaban, maal gochuu akka hin qabne manattidha jechuudha kan nuti daa'immanitti himnee daa'imman keenya qixa gaarii akka isaan guddatanii gochuu dandeenyu jechuudha. Inni kan biraan daa'imman keenya akka mana barumsaa jaallatan, akka barsiisaa jaallatan, akka barnoota jaallatan ilaalcha akkasiillee daa'imman sammuu qulqulluu kanatti yeroo nuyi itti feenu yeroo daa'imman keenya mana jiranidha jechuudha. Akkasumas amma fakkeenyaaf daa'ima keejii waan galtu tokko mana barumsaatti gaafa finnu daa'imni sun mana barumsaa gaafa yeroo jalqabaaf dhattu hin iyyiti, hin naqwetti, abbaa wajjin yookiin haadha wajjin galuu barbaaddi. Hanqina kana kan hanqisu keessaa tokko nuti akka maatiitti jaalala barnootaa daa'ima keenya yoo qabsiisne, faayidaa barnootaa yoo barsiisne tarii maal baratti isaatis fudhachuu dandeessu. Wanti nuyi itti feenu garuu daa'ima keenya irratti dhiibbaa guddaa qabaata jechuudha. Inni kan biraan mana barumsaati hanga manaatti waan jedhudha. Mana barumsaati hanga manaatti jechuun daa'imman keenya ergi mana barumsaatti erginee booda amma manatti deebi'anitti maatiin waan qoddatan qabu. Maatiin tokko amma callisnee mana barumsaatti erginaa bakka achiin booda daa'imni keenya mana barumsaatti itti jennee teenya nuyi. Garuu iddoo daa'imni keenya ooltuyyuu kan hin beekne baay'eetu jira. Sababiin isaas waan guyyaa guyyaatti argaa ooludha waan ta'eef. Utuu hordoffiin maatii mana barumsaati hanga manaatti yookiin mana hanga mana barumsaatti jennu kun sirriitti hordofamanii hojiirra oolee wantumti badaa manatti mataa dhukkubbii ta'uu hin jiraatu jechuudha barnoota keessatti. Kanaaf manni barumsaa akka warshaalee
zayitii fa'aa, sukkaaraa fa'aa yookiin daakuu fa'aa miti manni barumsaa. Isaan kuni yookiin warshaaleen amman siniin jedhe kun kan isaan process gochuu danda'a wantoota mi'a dheedhiitti naqamanii wantoota barbaadaman sana kan baasan teeknishaanii maan ta'uu danda'a. Barnoonni garuu akkas miti. Barnoota kan adda godhu hundumtiyyuu keessatti hirmaatee wanta qulqulluu ta'e fudhachuudha. Inni kan biraan wantoota amman siniin jedhe kana yeroo gabaabaa keessatti warshaa keessatti hidhannee argachuu dandeenya. Barnoonni garuu waan yeroo gabaabaa keessatti ta'u miti. Yookiin jijjiirama malaa beekumsa barattoota keenya irraa barbaannu yeroo gabaabaa keessatti arguu qabna jennees mataan nu dhukkubuu hin qabu jechuudha. Because barnoonni piroosesii qaba, adeemsa qaba. Kanaaf adeemsa sana keessatti garuu hordofaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraanii hojii barsiisaanii mana barumsaatti kenneef maatiin manatti hordofuudha. Hordofiin mana barumsaatti hanga manaatti jedhamu keessaa ijoolleen keenya hojii manaa fudhatanii galu, barnoota barachaa oolanii galu, ergaaleen garaagaraa itti himamaa. Gaafa barattoonni keenya manatti galanii har'a maal sin jedhe barsiisaan kee, har'a maal sin jette barsiistuun kee jennee gaafachuu qabna jechuudha. Tole akkasumas yeroo kenninee fi waa'ee barnootaa, waa'ee barachuu isaanii illee daa'imman keenya wajjin mari'achuun nurra jiraata jechuudha. Egaan kun qophii keenya guyyaa har'aatti ani isiniif qabadheedha. Ammas kanatti taasisanii gorsa kan nu kennan jiru waan ta'eef sirriitti hordofaati. Wantoota nu isiniin jennu amma isinii danda'ame hojiirra oolchaan affeerraa kooti. Ulfaadhaa ammayyuu madhumaatti nu wajjin tura. Akkam jirtu dhaggeeffattoonni yookaan hordoftoonni qophii kanaa. Ani Ministeera Laazaaroo Liqaatii. Qophii kana keessatti gahee maatiin barachuu daa'imaa keessatti qaban irratti yaada gabaabaa isiniif qooduuf dhufeen jira. Gahee maatiin barachuu daa'imaa keessatti qaban keessaa inni jalqaba irratti qabadhe dhufee fakkeenya ta'uufidha. Maatiin barataadhaaf inni jalqabaa isaan gochuufii qabanii barataa isaaniitiif yookaan daa'ima isaaniitiif fakkeenya ta'uufii qabu. Hojii isaaniitiin walii wajjin jireenya isaanii keessatti obsa yoo qabaatan daa'imni taa'ee ilaalu obsa irraa barata. Rakkinoota isaan mudataniif furmaata gaafa kennan maatiin taa'ee isaan ilaalu akkamitti rakkinaaf furmaati akka godhamuu qabu irraa barata. Akkamitti rakkoo bira darbamuu akka danda'u, rakkinoota isaan mudatan jireenya isaanii keessatti akkamitti akka bira darban irraa baratu. Gaarummaa gaafa namatti agarsiisan nama kan biraatti gaarummaa agarsiisuu ta'anii gaafa ilaalan irraa baratu. Gaafa namaaf arjooman arjummaa irraa baratu. Kanaaf gochaawwan gaggaarii nuti goonu hundumaarraa barataan daa'imni keenya akka baraa jiran beeknee gochuutu nurraa eegama jechuudha. Walumaa galatti maatiin fakkeenya daa'ima isaaniif ta'uu qabu. Lammaffaan ijoollee isaaniitiif yookaan immoo daa'ima isaaniitiif gahee hojii qooduufii qabu. Inni kun kan inni fayyadu daa'imni akkasumaan bakkee irra olii gajjooruurraa mana keessa turanii gahee yookaan itti gaafatamummaa hojii isaaniif kenname gaafa baatan sammuu isaaniitiif bilchina ta'aa fi qaama isaaniitiif jabina ta'aa fi kanaaf hojii qaama isaaniitiin yookaan immoo cimina qaama isaaniif sammuu isaanii wal madaalu yoo qonneef ijoolleen kun hojii barataa adeemu. Barumsi isa mana barumsaa qofa osoo hin ta'in manatti kan baratan hedduutu jiru. Isa asitti tiyoorii isaa baratan manatti galaniitu maatiidhaan hojii kennameef keessatti barachaa adeemu waan ta'eef hojii humnaa fi cimina sammuu isaaniitiin wal madaalu qooduufiin baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan sagantaa hojii fi qayyabannaa baasuufidha. Akka jechuun yeroo itti hojii hojjetanii fi yeroo itti dubbisan yeroodhaan yookaan sa'aatiidhaan adda adda qoodnee sagantaa baasuufii qabna. Akkasumas sagantaa bahiifiif kana hordofuufiin barbaachisaadha. Hojiirra oolaa jira moo hojiirra oolchaan jiru mucaan kun jennee yookaan barattuun kun hojiirra oolchaa jirti moo oolchaan jirtu kan jedhu hordofnee yoo hojiirra kan hin oolle ta'e adabbii kennuufi. Adabbii nuti kennuuf kunis adabbii barsiisaa ta'uutu irra jira. Akka jechuun adabbii sanarraa isa caalu baratanii waan haaraa yookaan immoo beekumsa kan biraa irraa gonfachuutu irra
turreera. Fakkeenyaaf sa'aatii isaan itti qayyabachuuf qaban itti dabalanii fi yookaan immoo sa'aatii hojiitti sa'aatii boqonnaa isaa irraa fuunee gaafa itti daballuu fi adabbiidha. Isaan silayyuu taa'uu, qayyabachuu, hojjechuu waan hin barbaanneef bakkee ba'anii taphachuu waan barbaadaniif tapha isaaniirraa kunnee sa'aatii hojii fi qayyabannaa isaan irratti gaafa daballuu isaan inaaru akka adabamaa jiran ni beeku. Garuu adabbii isaanii kana keessa waa barataa jiru waan ta'eef adabbii barsiisu kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan barattoonni gaafa karoora qabaatanii kaayyoo isaanii kanaan hoogganamanitti waa irraa baratu. Inni tokko kaayyoof karoora baafatanii of geggeessaa akka jiran baratu. Of geggeessaa jiru sa'aatii keessatti itti fayyadama yeroo barachaa jiru ofii isaanii geggeessaa jiru. Inni kun immoo fuuldura isaanii irratti gaafa umriidhaan guddatanii nama guddaa ta'anii dhaabbata tokko keessa seenanitti geggeessummaan homaa isaanii rakkisu. Sagantaa baasanii karoora baasanii akka itti karoora baasan waa meeqa baraniiru waan ta'eef isa kanaan gaafa guddatanitti illee geggeessummaadhaaf bu'uura yookaan ka'umsa isaaniif ta'a. Inni kan biraan yeroo hunda barattoonni osoo walirraa hin kutin akka dubbisan taasisuun barbaachisaadha. Yeroo qormaataa qofatu hin taane, yeroo barnootaa qofatu hin taane, yeroo hundumaa osoo walirraa hin kutin dubbisuun kan isaan fayyadu akkuma body exercise yookaan immoo sochiin qaamaa yoo walirraa cite dhukkuba yookaan immoo deebisee nama dadhabsiisu qayyabannaa yoo walirraa cite deebiseetu itti deebi'uudhaaf kan nuffan ta'u. Kanaaf iyyuu akka isaan hin nuffinetti yeroo hundumaa akka dubbisan gochuun barbaachisaadha. Inni kunis sadarkaa umurii isaaniif yookaan kutaa isaaniitti qoqqoodnee ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf barattoonni kutaa tokko hanga afurii sa'aatii tokko guyyaatti yoo dubbisu ta'e yeroo hundumaa sa'aatii wal fakkaataaf yeroo wal fakkaataatti guyyaatti sa'aatii tokko yoo dubbisan gaariidha. Isa kanas gaaffii wajjin yoo shaakalaa deeman xumura. Sababni isaa gaaffiin akka nama nyaata dhugee bishaan irratti gaafa fudhatu bishaanni nyaata sana qomarraa gad dabarsuu fi gaaffiinis barnoota isaanii keessatti yookaan qayyabannaa isaanii keessatti akka daayijestii ta'uuf yookaan immoo akka sifaa'uuf gochuuf fayyada waan ta'eef kutaa 5 hanga 8 sa'aatii tokko walakkaa gaaffiidhaaf qoodanii 7 hanga 8 sa'aatii 2 yoo dubbisan walakkaa immoo gaaffiif qoodanii yoo dubbisan gaariidha. Walumaa galatti ga'een maatiin barachuu daa'imaa keessatti qabu olaanaadha. Isa kana yoo hojiirra oolchanii daa'ima isaanii qaban daa'ima isaaniitiif waan gaarii tokko akka gumaachanitti yaadu jedheeti namana waan dhaggeeffataniif galatama.